هي دفن جرا جرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota dhaggeeffattoota qaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan mee kam jirtan jireenya akkam haala kamis hin qabee jira alhamdulillah na bira baay'ee bareedduudha ramadaanni yoo akkam isin bira harragaa ramadaana ku halkan 18ffaa halkan 19ffaa na fakkaate deeme inshallah ramadaanni keenya yaa nama soomana kanarraa milkaa'u hunduma keenya rabbi nu haa godhu akkasuma warroota amantaa biraa hordofulleen rabbiin balaa dhukkubaa kana nu hundarraa yoo hala qabu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa mee kam jirtan isin jalaa badee miti dhiifama guyyaa lamaan kana malaaxaa kiyyan sirreeffataa ture yaa malaaxaanis sirreeffamuu qaba waan ta'eef hangate beeytanii viidiyoo kana erga waraabuu jammaree hingate kanaaf amma haala kanaan inni isinii dhufe akkam jettame yeroo hunda koofiyyaadhaan nu cinqee warra naan jettan fa'ee jira kanaafinin koofiyyaa lafa kaayatiin dhufe bakka qulqulluu kana isinii fidee dhufe kunu. Egaa kun kana erga mana taphanne har'a qophii kiyya gaa hin beeytanii qophii guyyaa addaatti achisin dabarsaa yaa haala oolmaa addunyaa kana kan laalu ta'a jechuudha. Oolmaan addunyaa maalirra jira haala kamirra jira hagamtu dabalee hagamtu qannasi biyya kamtu fooyya qaba biyya kamtu immoo kamirratti immoo haalaan cimee jira isin jedhu kan wajjin laalu ta'a isin haga xumuraatti obsaan na hordofuu qofa inshallah. Akkasi akkuma beekamu biyya keenyatti illee haalaan ol dabalaara guyyaa kaleessaan viidiyoo waraabne garuu nam 29tu dabalee guyyaa kaleessaa nama 239 irra ture har'a nama 11 dabalatee nam 150 ga'ee guutuu isaa dhumarratti kan laallu ta'a akkasuma Saudi keessatti haalaan dabalee jira toora nama 100 toora nama 1900 fi 60 wayiiti guyyaadha nama dhukkuba kanaan qabaman akkasuma jechuudha Dubai keessatti Qatar Kuwait keessatti akkasuma gaggabaabsine kan laallu ta'a attaansini jalqaba irratti kan laallu biyyoota sadarkaa irra jiran sadarkaa qabatanii jiran jechuudha tokko haga 10 warra jiran akkasumaan tartiibaan laallee kan gaditti deebinu ta'a jechuudha haga xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti namoonni immoo peejii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan akkuma dhuftanii mallattoo subscribe jettu kana jechuudha itti godhaati akkasuma mallattootti kana jechuudha laakunoo isinitti ta'ee mul'atte dheetii yaada alarmii kan fakkaatu waan irratti kilik gochuudhaan viidiyoon hojjetamu guyyaarraa dhufee yeroo irraa isin irra ba'aa jechuudha isin qaqqabu kanaaf informationii dhugaa fi informationii qulqulluu dhugaarra hundaa'e kan haga dandeetti kootiitiin waa'ee dhukkuba kanaatiin faa keessatti wal qabatee kan isin hojjedhuudha haga dhumaatti haga hin jirutti jechuudha inshallah rabbi immoo yeroo gabaabduu keessatti dhukkuba kan nurraa ol kaasee qophii biraa ajandaa biraa baafannee kan walitti deebinu rabbi nu haa godhu haga sanaa garuu isuma kana mata duree godhadhe kan isin hojjedhu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo dubbii isinitti dheeressu kan oolmaa guyyaa hadhaa jechuudha aalama guutuu aalamaa kanarratti saatii 24 kana keessatti maaltu dabalee maaltu ta'ee hagam tokko ol deemaa jira isa jedhu isin biraan ga'a inshallah. Ayeega akka guutuu addunyaa kanaatti jechuudha haga wanaatti dhukkubni kun namoonni ni irratti qubatee yookaan namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran nam miiliyoona 4,231,897 qaqqabee jira irrees ni deebi'a nam miiliyoona 4,231,897 qaqqabeera akka waliigalaatti jechuudha akkasuma namoonni haga dhaatti balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban nam 285 fi 408 qaqqabanii jiru akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa dandamatanii gara maatii isaaniitti deebi'an nam miiliyoona takka 516 fi 976 qaqqabanii jiru jechuudha. Egaan kunneen akka waliigalaatti amma gara tarree tokko haga 10 kan laalu ta'a. Akkasuma Ameerikaa keessatti Ameerikaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti guyyaa hadhaa nam 8,678 galmeessitee 79 galmeessitee oolte
Akkasuma guyyaadhaa nam 370 balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhabanii oolanii jiru jechuudha. Nam 370 akka waliigalaatti namoonni biyya Ameerikaatti dhukkuba kanaan lubbuu dhaban haga wanaatti nam 81,157 qaqqabeera. Namoonni dhukkuba kanaa wajjin Ameerikaa keessatti jiraataa jiran nam miiliyoona 1,376,317 sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Ispeen sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu guyyaadhaa nama 3,480 galmeessitee oolte. Akkasuma nama 123 guyyaadhaa du'aan dhabdee oolte. Namoonni hagadhaatti balaa dhukkuba kanaan biyya Ispeen keessatti lubbuu dhaban nam 32,65 qaqqabeera. Akkasuma Ispeen keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 268,143 sadarkaa lammaffaa irratti argama. UK guyyaadhaa nam 3,877 galmeessitee oolte. Akkasuma nam 210 dhabdee oolteerti. Akka waliigalaatti nam 32,000 nam dhibba Ispeen kan Ispeen ittiin isin deebi'a waggaa takka walla jalaa makate. Ispeen sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu guyyaadhaa nam 3,480 dhukkuba kanaan galmeessitee ooltee jirti. Akkasuma immoo namoonni guyyaadhaa Ispeen keessatti lubbuu dhaban nam 123 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 26,744 du'aan dhabdeerti. Akkasuma Ispeen keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran jechuudha. Nam 268,143 sadarkaa lammaffaa irratti argamti. UK sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaadhaa nama 3,877 galmeessitee ooltee jirti. Akkasuma nama 210 du'aan dhabdee oolte. Akka waliigalaatti UK keessatti namoonni hagadhaatti lubbuu dhaban dhukkuba kanaan nam 32,65. Akkasuma UK keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 223 fi nama 60 sadarkaa sadaffaa irratti argamtu. Ruusiyaan sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaadhaa nam 11,656 galmeessitee oolte dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma guyyaadhaa nam 94 du'aan dhabdee oolteerti. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaa keessatti nama 2,009 jechuudha. Hagadhaatti namoonni Ruusiyaa keessatti du'aan lubbuu dhaban. Akkasuma akka waliigalaatti Ruusiyaa keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 221,344 sadarkaa afuraffaa irratti argamti Ruusiyaan. Sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu Itaaliidha. Itaaliin guyyaadhaa nama 744 galmeessitee oolte. Akkasuma nama 179 awwaaltee oolte. Akka waliigalaatti nam 30,739 dhabdee jirti. Akkasuma Itaalii keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 219,814 sadarkaa meeqaffaadha? Sadarkaa shanaffaa irratti argamtee jechuudha Itaalii. Faransaay sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu hadha kan du'es ta'e kan dhukkuba kanaan galmaa'antu hin jiru. Akka waliigalaa Faransaay keessatti namoonni hagadhaatti lubbuu dhaban nam 26,380 ta'e. Akkasuma Faransaay keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 176,970 sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Jarmaan torbaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaadhaa 120 galmeessitee oolte. Fooyya'insi hin jira jechuudha Jarmaan keessatti. Akkasuma kan guyyaadhaa du'e wantu hin jiru. Akka waliigalaatti Jarmaan keessatti namoonni hagadhaatti lubbuu dhaban nam 7,569 jechuudha. Akkasuma Jarmaan keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 1,171,999 sadarkaa torbaffaa irratti argamti. Biraazil sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu. Guyyaadhaa nam 1,114 galmeessitee oolte dhukkuba kanaa. Akkasuma nama 55 du'aan dhabdee oolteerti. Akka waliigalaatti Biraazil Turkii keessatti kan Biraaziliiti kan ilaalaa jirru. Biraazil guyyaa hadhaa nam 84 du'aan dhabdee oolteerti. Akkasuma nama 811 galmeessitee oolteerti. Akka waliigalaatti hagawwanaatti Biraazil keessatti namoonni lubbuu dhaban nam 11,207 qaqqabeera. Akkasuma Biraazilii keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran namoota 163,510 qaqqabeera. Kanaan sadarkaa 8ffaa irratti argamte jechuudha Biraazil. Turkii sadarkaa 9ffaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaadhaa nam 1,114 galmeessitee oolte dhukkuba kanaan. Akkasuma nama 55 guyyaadhaa du'aan dhabdee ooltee jirti.
akka walii galaan nam 3,841 hagadhaatti kan du'e biyya Turkii keessatti akkasuma namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa jiran Turkii keessatti nam 139,771 sadarkaa 9ffaa irratti argamtu. Iraan sadarkaa 10ffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam 1,683 galmeessitee ooltee jirti. Akkasuma nam 45 guyyaadhaa dhabdee oolte akka waliigalaatti nam 6,685 dhabdee jirti. Akka waliigalaatti biyya Iraan keessatti namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa nam 1,986 sadarkaa 10ffaa irratti argamti. Chaayinaan sadarkaa 11ffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam 17 qofa galmeessitee oolte akkasuma kan du'e hin jiru. Akka waliigalaatti nam 4,683 qaqqabee jira kan biyya Chaayinaatti lubbuu dhabee hagawwanaatti jechuudha. Ragaan kan nu agarsiisu. Akka waliigalaatti Chaayinaa keessa namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa nam 82,918 sadarkaa 11ffaa irra teessee jirti. Akkasuma Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa hadhaa haalaan dabalee oole nam 9 du'aan dhabdee ooltee Saudiin akkasuma nam 1,966 guyyaa hadhaa galmeessitee oolte. Akka waliigalaatti nama 255 ga'ee jira kan akka waliigalaatti hagawwanaatti lubbuu dhabee jechuudha biyya Saudii keessatti. Akkasuma namoonni dhukkuba kana wajjiniin jiraataa biyya kana keessatti nam 41 fi nama 14 jechuudha. Nam 41 fi nam 14 qaqqabeera. Dubaay keessatti guyyaa hadhaa nam 680 galmaa'ee oolee akkasuma namni 3 lubbuu dhabee akka waliigalaatti nam 201 qaqqabeera namoonni du'an. Akkasuma nam 18,878 qaqqabee jira akka waliigalaatti. Qatar keessatti guyyaa hadhaa nam 1,103 galmaa'ee oolee akka waliigalaatti namoonni du'an nama 14 qaqqabanii jiru. Akkasuma Bahariin keessatti Qatar keessatti jechuudha hagadhaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman nam 23,623 qaqqabee jira jechuudha. Bahariin keessatti guyyaa hadhaa nam 216 galmaa'ee oolee kan du'an nam 8 qaqqabanii jiru akka waliigalaatti. Akkasuma Bahariin keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran nam 5,157 qaqqabanii jiru. Kuwait keessatti guyyaa hadhaa nam 598 galmaa'ee oolee namni 7 lubbuu dhabee akka waliigalaatti nam 65 qaqqabeera kan du'e. Kuwaititti namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa nam 9,286 qaqqabeera. Oomaan guyyaa hadhaa nam 174 galmeessitee oolte akka waliigalaatti namoonni du'an nama 17 qaqqabee jira. Akkasuma namoonni Oomaan keessatti dhukkuba kana wajji jiraataa nam 3,573 jechuudha. Afrikaa keessatti Egyptii baay'ee tokko jechuudha. Ollaan biyya keenya kan qabamus ta'ee kan du'u haalaan dabalaa jira. Guyyaa hadhaa nam 346 galmeessitee oolte akkasuma namni 8 du'aan boqotee oolee akka waliigalaatti nam 533 qaqqabeera kan du'e. Akkasuma Egyptii keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam 9,746 jechuudha. Sudaan keessatti guyyaa hadhaa kan galmaa'ee hin jiru akka waliigalaatti kan du'e nam 70. Akkasuma Sudaan keessatti namoonni dhukkuba kana wajjin jiraatan nam 1,365 jechuudha. Eertiraan nam 39. Somaaliyaa keessatti guyyaa hadhaa namni tokko yoo boqote akka waliigalaatti nam 52 qaqqabeera. Akkasuma guyyaa hadhaa nam 35 galmaa'ee oolee jechuudha. Somaaliyaa keessa namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa nam 1,189. Akkasuma Keeniyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 28 galmaa'ee ooleera. Namni tokko du'aan boqotee oolee akka waliigalaatti nam 33 qaqqabeera. Keeniyaa keessatti namoonni balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban. Keeniyaa keessa namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa nam 700 yoo ta'u akka nam 700. Itoophiyaan egaa akkuma duraan isinitti yaaletti jechuudha guyyaa hadhaa nam 11 galmeessitee oolte akka waliigalaatti nam 5 dhabdee jirti du'aan. Akkasuma guyyaa akka waliigalaatti agarraatti nama 250 qaqqabee jira jechuudha. Rabbiin balaa kana jalaa uummata keenyaa baraaru jecha qophiin guyyaa hadhaatiif qopheeffadhee qindeeffadhee isiniif dhiyeessee kana fakkaata. Qophiin an guyyaa hadhaatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe haga ammaatti kan isinii dhiyeesse kana fakkaata. Haga boru Rabbiin jennaan viidiyoo biraatiin haala wal fakkaatu haala oolmaa guutuu addunyaa kana qindeeffadhee haga walitti deebinutti nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.